Ay koyes bien y mubarak ama. Benim aydın kurun. Buna to alhamdulillah. Ah oturun benim aydın. Dagama be. Dagama. Be tokko tokko tokko. Tokko tokko. Sagalee dagama. İyidin neber. Dagama ni dagama. Ya zuma yastaw kalbi kulay. Sena me. Arrajanda ajaa'ibatiin qaba. Kanaaf sena. Mee sagalee woo dagamte mirkaneessaa fi takka takka tuma. Takka takka. Galatoome. Amaan amiin. Qeeroo dirree. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Obbo Amaan. Kaameraallee isaan naa qindeesse fayyaa haa ta'u haa galatoomu. Qeeroo jabduu dirree dhaawwan qabdu keessaa tokko. Kanaaf galatoomu. Mee hoo jiraatan? Hello mee. Kanaaf ni eegallaa nu mirkaneessa sagaleen jiraachuu namni tokko mirkaneessee jira. Kanaaf beektaa mata duree murteessaa arra qabadhee jira. Wanni kun siigaltee waan hegeree Oromoo. Hegeree Oromoo jechuun waan laafaa miti. Qabsoon irratti TPLF gaggeessaa jirtu. Kanuma siigaltee namni hundinuu waliin arkaa jirru. Kanaaf waan barbaachisaadha jechuun mata duree barbaachisaa qabsoo Oromootii fi hegereen Oromoo hegereen ummata Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti sagantaa kana qopheessine. Kanaaf seename. Manni kun mana keessan seenaa. Manni kun siigaltee kan siigaltee mana Oromooti. Mana warra siigaltee hoolayyiitii miti. Rakkoo sabaarraa dubbanna malee akka hoolayyii biltsiginnaatti takka waarkachuu fi miti. Kanaaf seenaa. Gali. Ayyiga mee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni guddaan beektaa dhaamsa waan namatti dhagahame fi haala siigaltee qabsoo Oromoo irratti haala TPLF qabsoo TPLF gaggeessaa jirtu irratti waa dubbachuu fi qabsoon TPLF gaggeessaa jirtu arraan tana sadarkaa isiin irra jirtu akkaataan isaan saffisaan biyya Itoophiyaa san qabachuudhaaf saffisa isaan deemu jiran kana namni keenya hundinuu siigaltee miidiyaa irraa qabatamaadhaan halkanii guyyaa dhagahaati jirra. Akkaataa siigaltee TPLF mootummaa tana dura dhaabbattee tarkaanfii isiin mootummaa tanarra fudhachaa jirtu injifannoo isiin galmeessaa jirtu arkaa jirra. Kuni dhugaa lafa jiru
dhugaa sii galtee hin haalamne jechuudha. Duuba waa'ee Tigraay yeroo dubbannu nutis akka Oromootti maal keessa jirraa kaasuuf qabxiin guddoon sii galtee waa'ee Tigraay akka ajandaa qabannee dubbachuu miti. Kaleessa Tigreen hoolayyoo piidoo wajjin uummata Oromoo waan godhaa turte takka takkatti beeknaa jechuudha. Gocha isiin kaleessa dalagaa turte ni beeknaa jechuudha TPLF. Garuu har'aan tana biyya siitii fi biltsiginnaa hin fudhannu koroona biltsiginnaa hin fudhannu jechuudhaan biltsiginnaa dura dhaabbattee faayidaa uummata Tigraayiif jecha qabsoo isiin gaggeessaa jirtu waan akka malee sii galtee namni irraa barachuu qabu jechuudha. Kanaaf wanni TPLF fi qabsoo TPLF gaggeessaa jirtuu fi hegaree uummata Oromoo inni jennuuf qabxii guddaa qabxii sii galtee namni Oromoo kun wal yaadachiisee Oromoon maal ta'uu qaba kan jiru irratti sii galtee waa laaluutu barbaachisaa jechuudha. Har'aan tana yoo kan laallu taate TPLF kaleessa sii galtee booji'amtoota walitti qabdee booji'amtootaan sagantaa baafattee sagantaan isiin baafattee biyya san keessatti mootummaan Habashaa hoolayyiin Habashaa jechuudha sirna unitary party system yookaan biyya takka alaabaa takka saba tokko jedhuun uummata keenya uummata Itoophiyaa bitaa turanii jechuudha. Duuba sirna san TPLF abaa waliinillee ta'e mootummaa dargii yeroo cabsan waa yaadachuutu barbaachisa. Bakka tana waa yaadachuu barbaachisaa jechuudha. Maal yaadachuu qabna? Yeroo waliin cabsan abaa'onis waliin cabsan jechuu dargii. Duuba boodara carraan Oromoo akka ta'es ni beeknaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya saba guddaadha. Sabni guddaan qabsoo nama haasa'u osoo hin taane qabsoo ofii akkamittiin sii galtee uummata Oromoo kan dhufaa dabraan gabroomsu kana akkamittiin anis uummata kiyya kana gabrummaa jalaa baasaan itti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti yeroo hundaa'u waan namaatii fi waan namaa faarsuu namni silaa waan takka sii galtee waan gaarii muuxannoo gaarii haala qabsoo haa ta'u abbaa fedharraa barteetiti tarsiimoo harkatte san qabsoo barte san uummata kee bira fiddee uummata kee hiriirsitee sirna sii galtee gabrummaa uummata keetirraa cabsuutu barbaachisa. Nuti waan dhageenyullee ni dhageenyaa garuu akka tarsiimoo takkaa goonee akka tarsiimoo goonee uummata keenya qindeessuu irratti hanqina bal'aa qabnaa jechuudha. Wooma feete haa taatu. Akkaataa sii galtee riphee lolaan Afrikaa irraayis haa ta'u addunyaa irraayis haa ta'u itti deemaa jiru ni dubbisna ni beekna. Garuu waan dubbisne san gama qabsoo Oromoo finnee nuti maal godhuu qabnaa akka dhala Oromootti kan jiru eessa akka jirru laalame. Waan akka malee sii galtee garaa nama nyaatu. Hanqa sii galtee uummanni keenya Abiy wajjin dhiichisaa jirru TPLF humna waraanaa ijaarrachaa turte. Nuti ammoo humna waraanaa kan jiru balleessuu irratti qawwee irraa hiisifnee galchuu irratti dalagaa turre jechuudha. Laal isin ijaaraa turte. Yeroo ijaartu TPLF yeroo ijaartu faayidaa uummata isaaniitiif jecha malee faayidaa mataa isaaniitiif miti. Guyyaa tokkollee Tigreen faayidaa mataa isaanii parsina waan dhuunfaa isaanii sii galtee itti deemanii hin beekan.
namni keenya yoo taate qabsoo godhu irratti qabsoo seenuu yoo deeme faayidaan ni jirti jee gaafataa jechuudha. Faayidaa mataa isaa duusaa jechuudha. Wannummaan si galtee gufuu nutti ta'aa jiru kana. TPLF duba faayidaa uummata isaanii faayidaa isaanii caalchisaniiti qabsootti seenan. Waraana ijaarus seenan. Roorroonni ammaatti injifannoo galmeessan. Laal nuti qabsoo namaa ni odeessina. Abaloo akkana godhee Tigireen akkana gootee sigaltee sodaa fi waan garagaraa sigaltee ni odeessinaa jechuudha. Qabsoo teenyaaf furmaanni maali? Ana bira sigaltee dirqamni kiyya maali? Ga'een kiyya maali? Qabsoo Oromoo tana keessa sigaltee guyyoo tokko miiraa xiqqoo takka gargaareetiin jira jennee akkasuma daallu taate tokko tokkoon keenya sadarkaa irra jirru of beena. Of beena Oromoon hundinuu. Qaanyiidha kun. Qaanyi. Uummanni Oromoo miliyoona 60. Miliyoona 60 lakka. Uummanni Oromoo baay'inni uummata Oromoo. Yeroo hundaa'uu nuti sigaltee dhufaa dabra mootummaa dhufaa dabra amma fakkeenyaaf wanni nuti yaadnu ni beektaa? Wanni namni keenya yaadu. TPLF yoo biyya qabatte laalamma kannanii fi bar. TPLF yoo biyya qabatte akkamiin waliin jiraannaa? Haan waan huntuutu jira. Haan akka duraanii nun gootu jira. Haan sigaltee naannuma sii qabattee sitti muramtee jiraatti jira. Maali namni Oromoon tun maali? Maali uummanni kanaa? Kun uummata jechuun nama qaanfachiisa. Hedduu nama qaanfachiisa. Qabsoo tee dhiiftee sodaa eegalte. Maa waa'ee qabsoo teetiin dubbanne maa qabsoo teen gargaarre? Maan gargaarre? Yoo jireenyaati sigaltee uummanni Oromoo jireenya jiraachuutti hin jiru. Jireenya namaa gadii jiraachaa jirti Oromoon. Oromoon kuftee jirti. Duuba uummanni kufaan uummanni sigaltee gabrummaa jala jiru kun waa'ee qabsoo ofii mala dhawachuu maaliif dadhabe? Kuni wallaahi qaanyiidha. Waan akka malee nama gaddisiisu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Oromooniin boona. Oromooniin akkana ta'a. Oromoon teenya akkana. Yaaboo faaruun jirre tun. Warran jirre. Oromoo wal jiraatta kaatee falmachuu. Waboo cinaa dhaabbachuu. Carraan jirti har'a mootummaan bara. Mootummaan tun hin jirtu. Yeroo har'aan tanaa mootummaan hin jirtu bara. Mootummaan sigaltee kufuurraayi humna waraana naannoolee sigaltee humna addaa wanni guurteef mootummaan hin jirtu bara. Mootummaan hin jirtu. Silaa sigaltee Abiyyiitutu Tigireen Maqalee qabattee ta'a. Tigireen Affaar dhuftee qabattee mootummaa tanaa ta'a. Hin teessu. Amaaraa fi Abiyyiin ta'an humna hin qaban garuu. Mootummaa kuftatan akkamitti xumuratti goonaa Oromoon sigaltee irratti hojjechuutu barbaachisa. Irratti hojjedhaa. Qabeenya keessan baasaa. Hidhannoo teessan hidhadhaa. Kana carraan ati qabdu. Numaa tokko akkaan laalutti TPLF wajjin jiru kan waliif barreessuu eegalee jira. Nun tuqinaa biyyanii qabattanii yaa Oromoo. Maaluma isinii kummee. Qabsoo sigaltee ijoolleen kaleessa harka qullaa fidde. Arraan tana sodaa eegaltan. Yoo Oromoon jabaatte, yoo sigaltee anis, atiis qabsoo tanaaf yoo kaane, yoo nama eeguu baanne, yoo dirqama keenya kan baanu taate, TPLF sanilleen Oromiyaa fi Finfinneen qabadheettee hin yaaddu. Yoo ati rafte, yoo waboon gargaarre, yoo uummanni Oromoo sigaltee gabrummaa keessa jirtu kanaaf ka'ee sigaltee wabootti hin makamne, TPLF sanilleen si qabachuu dandeessi. Humna hin qabdu haa nama humna hin qabne sigaltee deebitee si qabachuu dandeessi. Oromoon sigaltee yaaduu qabdi. Waan nama qaanfachiisaati Oromoon yaaduu qabdi. Uummata akkam akka ta'an Oromoon wallaahi nama qaanfachiifti. Nama qaanfachiifti. Kanaaf waa'ee qabsoo Oromoo irratti dhalli Oromoo tokko tokkoon sigaltee qabsoo Oromoo gargaaruu irratti
ummata keenya miskiina san hiraarii fi gabrummaa fi jireenya gadadoo keessaa baasuu irratti kaanee qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Qabsaa'uu barbaachisa. Bara ummanni yoo kan laallu taate miidiyaa sii galtee sooshaal miidiyaa kanarra gabbaanii jiti akka waan bashannanaatti itti fayyadaman sii galtee iccitii isaanii ganduma fixatan. Nuti sii galtee hayyoota Oromoo hayyoota dhabuurraa Oromoon sii galtee akka dhabuurraa Oromoon liidara dhabuurraa waan kana fa'a haala qabsoo Oromootii fi hegaree Oromoo jennee gabbaanee dubbanna malee sila hayyuun akka qabu jiraate hayyuun tarsiimoo beeku jiraate hayyuun sii galtee saba kanaan laalaa qabu jiraate har'aan tana gabbaanee as gubbatti waa'ee qabsoo Oromootii fi hegeree ummata Oromoo hin dubbannu jechuudha. Hin dubbannu. Hayyoota Oromoo akka hin qabne. Kana wanni nama aarsu. Hayyoota sii galtee ummatuma biyya jiru wajjin ummatuma sii galtee miidhamaa jiru jechuun bara gabrummaa lakkaawwatu. Ha sii galtee seenaa odeessu. Ha seenaa dalaguun beeyne. Hayyuu akkasiiti ka Oromoo keessa jiru. Hayyuun akkasiiti. Ummanni Oromoo too kan sii galtee qabsoo isaa gargaaruu dhiisee agiriimantii sii galtee TPLF wajjin biyya tana ni qabatanii gara fuulduraan tuttuqina sii galtee warra waan akkasii yaadu jechuudha. Qaanyiidha kun Oromoo irraa qaanyi. Oromoo irraa qaanyi. Arraan tana sii galtee karaan hundi bana. Wallagga kana sii galtee woboon kontirool godhaa jirti. Shawaa tana keessa kontirool godhaa jirti. Gujii tana keessa kontirool godhaa jirti. Harargee keessa sochii bareedaa jira. Oromiyaa tana guutuu keessa sochii bareedaa jira. Sochii woboo tana sii galtee akkamitti sochii kana gargaarraa akkamitti qabsoo tana gargaarraa akkamitti makamnaa dhiiftee jirti. Duruu sii galtee Tigireefis biyya kannite ati akkamittiin jiraadhaa yaadda. Dayyuu sumaa wali qaban Oromoo tana. Ummata kanaan agarreen. Wallahi ummata kanaan agarre. Shanyii akkam akka taate hin beekne wallahi. Kan bara dhufaa dabraa wooma sii galtee gabrummaa fi qopheessa. Kan seenaa sii galtee seenaa jaarraa abbaa gadaatii fi elamoo qilxuu seenaa dalagan sanuma lakkaawaa jiru. Seenuma san odeessaa jiru jechuudha ummanni kun. Ummata ka'ee seenaan daleen. Ummata ka'ee humna isaa baasee qabeenya isaa baasee ummata Oromoo kana gabrummaa jalaa hin baafne. Ummata sii galtee wareedhaan tokkoffaa ummata waa godhuun duubarra jiru. Ummata akkasiiti ummanni Oromoo. Ummata akkasiiti. Nama qaanfachiisa. Hedduu nama qaanfachiisa. TPLF ji'a lama booda ji'a sadi booda biyya san kontirool goona. Kontirool goonee qabannee gisee labsitu ni gammaddaati. Ni gammadda. Yaa hoolaa ni gammadda. Ga'ee sirra jirtu hin baatu. Ga'ee heeboo qabda. Ummata miskiina sana akkamittiin gabrummaa jalaa baasaa hin yaaddu. TPLF akkana jettee ganda keessa fuutee fiidan. Akkamittiin wobootti makamee woboo kana akkamittiin gargaara. Akkamittiin wareegama kafala akkamittiin ga'een irraa eeggamu baha jettee hin yaaddu. Mee ummata kanaan maal jetta? Keessaafuu hayyuu Oromoo kan jennuun. Warri Oromoo duubatti hambisaa jiru. Hayyoota Oromoo kasii galtee beekumsa qabu. Warra tarsiimoo baasuu hin beekne. Warra ummata Oromoo qabsoo hiriirsuu hin beekne. Warra jireenya mataa ofii bichaa jiraatu. Ummata akkasiiti jechuudha hayyoonni Oromoo. Qabsoo gargaari jaaniin hin gargaaru. Woboo gargaari jaaniin hin gargaaru. Hootii kaayyateetuma sii galtee inni miidiyaa irra dhaqee seenaa isaa ta dursan. Seenaa qabsoo ta dursan ta barreeffate mazgaba guddaas baasee ichi gubbaa seenaa akkana jee afaan banuu bicha. Warra akkasiiti ummanni hayyoonni Oromoo. Kun qaanyi. Qaanyiidha. Ummanni Tigraay sii galtee biyya alaatii fi biyya keessa ka jirus wareegama qaqqaalii kafalaniititi. Eenyummaa isaanii kabachiisanii
waraana Itoophiyaa kan mooraalii loluu hin qabne kana jecha tokkoon harka kannisiisaa jecha tokkoon booji'aa jira. Tarsiimoo hayyoonni baasaniif jechuudha. Tarsiimoo hayyoonni Tigraay baasaniif. Teenya seenaa odeessiti. OMN barbaadee keelloo barbaadee seenaa odeessiti. Miidiyaa barbaaddattee miidiyaadhaan guyyaa akkanaa nabeellamaatii ajandaa si haa dhorku rabbiin wanni Oromoo godhu jirtu hin jirtu hayyoonni Oromoo. Hayyoota jireenya mataasaa si galtee hayyoonni Oromoo ifiifuu si galtee warra gabroonfataa kanaa wajjin warra Oromoo gabroomsu jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Mee tarsiimoon hayyoonni Oromoo baasan? Mee qabsoon qindeessan? Kun hedduu nama qaanfachiisa. Waan akka maleeti. Uummata Oromoo gabrummaa jala qabaa jirra. Ga'ee keenya, ga'ee uummanni Oromoo ba'uu qabu. Hasilaa qindeessee, karaarra kaayee, qabsoo firiirsee, madda galiillee qopheessee, tarsiimoodhaan oofee, uummanni Oromoo kun siigaltee biyya san, biyya kuftee jirtu, biyya siigaltee waraanni sii mooraalii loluu hin qabne san akka qabatan, akka oboo cinaa dhaabbatan, akka gargaaranii siigaltee mootummaa sanallayyaa jirtu tuqquma tuqqanee akka huffisan kan godhu hayyoota Oromooti. Hayyoota Oromoo nagar. Oromoo bilisummaa feetu. Bilisummaa ni feeta afaan bantee waa baasuun feetu. Bilisummaa ni feeta. Yoo namni bilisoome kootii kaayyattee lafa barbaadda. Finfinnee galtee lafa barbaadda kootii uffattee. Garuu wareegama qabsoon barbaachiftu hin goone. Qabsoo guyyaa tokko sii galtee gooteenii amata 100 haasa'u jirta. Kana hayyoonni Oromoo. Kana hayyoota qaanyawaa. Kanaaf uummata keenyaadha qabnu. Uummanni keenya gabrummaa dhufaa dabraan irra kaayu. Fudhachiisaatu gabrummaa jalatti ilmaan akka dhalan haala kan mijjeessaa jiru warra waa barate hayyoota Oromooti. Hayyoota Oromooti jechuudha. Biyya alaa tana keessa teessanii dippiloomaasii dalaguutti hin jirtan gaanqaa ijoolleen siigaltee amma jenereeshiniin seenaa jimjimoo faan najaat faan siigaltee ijoolleen akkana hanqa socho'aa jirtu hayyoonni Oromoo deeggaree ijoollee san bira dhaabbatee qeeroo biyya alaa tana bira dhaabbatee qabsoon Oromootun gara fuulduraatti akka deemtu. Oromoolleen siigaltee dhaaba hidhatee uummata Oromoo bilisoomsuuf qophaaweetu jira addunyaa biratti. Qabsoo Oromootii fi woboo Oromoo warri addunyaa tana biratti ibsu warra ala jiru. Warra ala jiru. Manguddoo siigaltee akkuma kaleessa qabsoo Oromoo tana shira yaaddanii qabsoo Oromoo tana kuffisaa jirtanitti ammallee qabsoon Oromoo qabsoon siigaltee woboon gaggeessaa jiru warra ammallee akkasuma jedhee yaaduu jira jechuudha. Kana keessaa ba'a. Dogongora akkanaa kana keessaa ba'a. Qaanyiidha kun dogongorri akkasii. Arraan tana mee qabsoo Oromoo gargaari. Achi booda wanni ati gargaarte san faayidaa akkan siin finne ilaali. Mee qabsoo Oromoo bira dhaabbadhu woboo gargaari. Achi booda waa'ee woboo tarkaanfii woboon fudhachaa jiru madaali. Qabsoo hin gargaartu. Haasawa haasawita. Mana farshoo keessa deemtee haasawita. Bakka dhayitetti qabsoo haasawita. Akka waan qabsoo siigaltee qabsoo tana deeggaraa jirtutti. Kijiba jechuudha. Uummata kijibaa. Uummata siigaltee uummata miskiina gabrummaa jala jiru kana. Yoo danda'e uumaan namni Oromoo kun uummata Oromoo miskiina ifiifuu siigaltee jireenyaa fi siyaasaan dhumaa jiru kana warra gurguree maallaqa fudhachuu barbaadu jira jechuudha. Oromoo tana keessa. Qaanyiidha kun. Qaanyi. Kanaaf uummanni Oromoo warri addunyaarra jirtan warri bakka hunda jirtan yeroo arraan tanaa mootummaan kun mootummaa qarqara siigaltee kufinsaa irra jiru mootummaa
kufee jira jechuun ni dandeenya. Kanaaf yoo duraan rafaa jiraatte arraan tana ka'ee qabsoo Oromoo cinaa dhaabbadhu. Kan danda'u qabeenyaan, kan humnaan ta'us humnaan ka'ee kallattii hundaanuu siigaltee woboo cinaa dhaabbachuu. Carraan Oromoon qabdu kana qofa. Carraan Oromoon qabdu kana qofa. Kanaaf yeroo meeqa nyaadhamnee jirra. Qabsoo karaa nagayaa jennee nyaadhamnee jirra. Kufnee jirra. Qabsoo karaa nagayaa kanaan Jawaarfaan illee hidhamanii jiran. Oromoon kuftee jirti. Karaan Oromoo baasu gama hidhannooti. Warri qabsoo woboo gargaaraa jirulleen hedduu. Ammoo Oromoon bakka takkaa yoo kaatee kan qabsooju taate, ka gaatee, ka gargaartu taate, arraan tana seenaa siigaltee waan amma TPLF godhaa jirtu haasawaa jiru kana caalaa qabsoo ummata Oromoo kanaatu haasawama. Kana namni waa kanneessa mee fakkeenyaaf amma kaleessa yeroo TPLF maqalee qabdu ummanni Tigraay akkam taa'aa ture. Ati mee akkam taate mee mataa keetiif dhugaa dubbachuudhaaf ati akkam taa'aa turte. Injifannoon ummanni Tigraay fide ummata isaanii siigaltee yeroo maqalee qabatan ummanni wareegama kafalee wareegama isaan kafalan sanitti gammadaa turan. Wareegama san harkuutti booyaa turan. Haalaan itti tolaa ture. Ati wareegama namaa sanuma lakkaa'uu malee wareegama ni finnaa. Injifannoo siigaltee ummanni kiyya kun fidu qabaa. Mataa kiyyarraa wareegama niin kafala qabsoo tanaaf jettee maaltu yaaduu si dhoorke. Ati seenumoo deessuudha. Seenumaati. Qaanyiidha boo Oromoon qaanyii. Qaanyii. Mootummaan dhufaa dabraa, mootummaan Amaara Oromoo akka namicha kanaa akka biyyi hoolayyoo OPDO arraan tan Oromoon isaanirra kuftee jiti. Oromoo kuffifna jaanii osoo siigaltee sakaalloo addaa Oromootti hidhanii Oromoo darbaa jiranii arraan tan Tigireen istiqaate. OPDO tana eegaa jira. OPDO humaa keessan jira. OPDO kasnaansii siigaltee duwwaa warra ergamuu malee takkaa siigaltee ummata Oromoo kanaaf dubbannee ummata Oromoo kana diina jalaa baafna jaanii warra sakandii takka yaadee hin beeku jechuudha. Dhaaba booji'amaarraa ijaarame. Yoomiyyuu taanaan OPDO'n kaatee biltsiginnatti yookaan abiyyitti garagaltu hin jirtu. Ijaarumsa isaanii jitu ijaarumsa siigaltee booji'amtootaati. Warra faayidaa ofii malee faayidaa ummata Oromoo laal. Warra sakandii takkaaf waa'ee ummata Oromoo rakkoo ummata Oromoo ittiin dhagaamne jechuudha. Ummata kana. Sakandii takkaaf waa'ee ummata Oromoo rakkoo ummanni Oromoo keessa jiraachaa jiru warra ittiin dhagaamne. Warra siigaltee tarsiimoo ajjeesuu Oromoo rabbaasu. Warra tarsiimoo hidhuu Oromoo rabbaasu. Warra Oromoo biyyaa baasuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu. OPDO'n ummata kanaati. Kana jechuudha. Amma karaa itti baatu barbaadaa jirti. TPLF sochiin isiin qabsoon isiin godhaa jirtu walgaa jirti. Woboon siigaltee naannoo Finfinnee kanaaf Finfinnee tana jala dhiyaatee jira. TPLF masaraa mootummaa qabuu hin dandeessu arraas baruus. Ifin sobina. Warri abjuu akkasii yaaddan abjuu teessan sirreeffadha. TPLF masaraa mootummaa fi Finfinnee hin qabdu. Kan masaraa mootummaa qabu ta'u wobo kana ifa godha. Kun ifa. Waan qabatamaas kana kan biyya san qabu woboodha. Qabsooytuu Oromoo
tani sii galtee uummata kanaa halkanii fi guyyaa jireenya gadadoo jireenya beelaa jireenya sii galtee dheebuu warra uummata kanaaf wareegama kafalaa jiruututu masaraa san qaba malee TPLF masaraa qabuu hin dandeessu. Kana beeku. Sodaachuun hin barbaachisu. Sodaachuun hin barbaachisu. Han barbaachisu qabsaa'uutu barbaachisa. Woboo cinaa dhaabbannee uummata keenya baraaruutu barbaachisa. Oromoon carraan isiin qabdu kana. Goonni sani goota sii galtee haalli amma jiru kun yaachisee uummata isaatii fi woboo cinaa kan dhaabbatu gootummaan kana. Gootummaan kana. Gootummaan seenaa odeessuu miti. Seenaa dalagu. Kana uummanni keenya sii galtee wanni inni beeku qabu kana. Qaanyiidha kun. Qaanyii guddaa. Wallaahi qaanyi Oromoorraa. Uummata miliyoona 5tu arraan tana sii galtee mootummaa tana rarraasee mootummaa tanarraa dhukkee kaasee Maqalee gallakkisiisee arraan tana sii galtee Affarii fi naannoo Amaaraa Walqaayitii fi Raayyaa fi hunda qabatee sochii ajaa'ibaa godhaa jiran. Ati boombaa kee fudhatteetuma afuuftuu ta'e buuf TPLF kana qabsoo ta'e hin beektu. Ni afuufta. Afaan dheerattee. Waa'ee qabsoo ta'eetii fi uummanni Oromoo akkam taanaa waan beektuun tarsiimoo beektuun uummata kee bira dhaabbachuu irratti duuba ware qaanyiidha kun uummata Oromoo irraa. Qaanyii guddaa. Yeroon uummata kee baraartu. Yeroon uummata kee bira dhaabbattu. Yeroon amma. Yeroon qabeenyi kee sii galtee dhangalaaftee woboo gargaartu amma. Manaamni ati osoo waan gargaarre masaraa woboo naa qabdu jettu san qaanyi sirraa masaraa sii galtee osoo ati hin gargaarreewu sii galtee woboo rabbii gargaaree uummanni keenya sii galtee woboo gargaarus ni jira. Uummata sani goonni. Osoo woboon gargaarree abjoota. Afaan dheeratta. Arraba dheeratta. Waa'ee qabsoo Oromootii fi woboo sii galtee ni xiqqeessita. Kana xiqqeessitee TPLF wajjin walii galtee gara fuulduraatti Oromoo gobramsitee jiraachuu barbaadda. Kun sirraa hin danda'amu. Hin danda'amu. Oromoon sadarkaa san keessa hin jirtu. Hin danda'amu. Amma walayyee kanaa tanafaa jira beektaa Oromoo keessa. Hani amma kaartaa duruu qopheeffatee kaartaa sii galtee akkamitti jiraannaa uummata Oromootiis gabrummaa jala kaayee bar mootummaa tana sii galtee TPLF cabsitee yeroo TPLF cabsite agriimentii sii galtee isaan hojii uumanii bar kaayee bar diizaayinii lafa kaayee Oromoo fuudhee gala kaayee Oromoo fi Tigree aareetti sii galtee opiidiyoo akka Tigree nama dura opiidiyoo ijaartetti Oromoo akkasii ijaaree biyya wajjin bulchinu jee kayaatu hin dogongorarra jetta. Qaanyiidha. Qaanyi. Qabsoon Oromoo sadarkaa kaleessaa irra hin jirtu. Woboon takaleessaatii miti. Woboon takaleessaatii miti. Jajjabeen Oromoo tan sabaaf dhaabbatte. Tarakkoon uummataa manaa baafte. Tan jireenyi uummata Oromoo gabrummaan uummata Oromoo jabaachuun manaa baafte. Wareegama lubbuu kafalaa jirti. Wareegama lubbuu kafalaa jirti. Qabsoo gaggeessaa jirti. Deemaa jiran. Finfinnee deemaa jiran. Oromiyaa guutuu deemaa jiran. Woboon arraan tana sii galtee sadarkaa riphee lolaatti deemaa jirtu. Sochii fi waraanni isiin godhaa jirtu dhaabbiidha jechuudha. Sadarkaa dhaabbiiti. Mootummaa dura dhaabbattee jirti sii galtee ittisaa injifachaa booji'aa qawwee irraa fudhachaa jirti jechuudha. Sammuu ta'e tana keessa. Miimoorii duraan tortortuu sii galtee waa'ee wobootiif qabdu. Waa'ee dhaaba Oromootiif qabdu baasiif keessa. Baasi tanuma noteessin ammata beeka. Maallaqa akkana nu godhanii akka baasi obboleessoo. Tan akka shaadaa sii galtee maallaqni waan dur hin odeessin seenaa dalage. Nama sii galtee qabsoo tanaaf
waa kannuu fi ofiriisuu barbaadullee seenaa dursan itti haasoyta warri siigaltee akkan qabne warri Oromoon tun akka gabroomtu fadhu warri siigaltee faayidaa ummata Oromoo dura faayidaa ofii barbaadu hin milkooytu rabbis hin milkooysu rabbis hin milkeessu kanaaf warri rakkoon Oromoon keessa jirtu rakkoo ummanni keenya keessa jiru rakkoo beelaa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee warri guyyaachisu halkanii guyyaa ciisaan jiran jechuudha dhalli Oromoo kan siigaltee qabsoon Oromoo dhalte halkanii guyyaa yaaddawaniiti haala qabsoo tanaatii fi haala obootii fi haala ummata keenyaa socho'aa jiran warri qabsuma komachuu fi Oromoo addaan babaasuu irratti tokkummaa Oromoo dhabsiisuu irratti warri bobbee'oo maallaqa kaleessa siigaltee buuse saniini qabsoon Oromoo qabsoon oboon gaggeessaa jirtu akka gufattu godhaa jirta hin milkooytu doofaadhaati doofummaan ta'e tana osoo ummanni kee gabrummaa keessa akkamittiin baasaa si yaachifne dogongora xiqqaa kaleessaa san qabattee ganda keessa fiida san qabattee siigaltee ummanni Oromoo qabsoo Oromoo tan akkan gargaarre oboo akkan gargaarre arraba dheerattee ganda keessa fiigaa jirti hin milkooytu qabsoon Oromoo sadarkaa irra jirtuu fi oboon sadarkaa irra jirtu ta'ati madaaltee ta'ati haasoytee ta'ati siigaltee olola gallakkiftee irraa milkooytuu miti yaa qaanyawa hin milkooytu sadarkaa san bira kunnee jirra jechuudha sadarkaa san bira qabsoon Oromoo deemtee jirti jechuudha kanaaf yeroo arraan tanaa Oromoon hundi xiqqaa guddaan hidhachuutu barbaachisa waan qabdu hayii bira dhaabbadhu qabeenya qabduun bira dhaabbadhu qabsoo karaa fuulduraatii fi mataraan hawwinu san harka keenya keessa jirti gabrummaa ka ummata keenya irra deebisu numa jechuudha hawwaboo cimsee gara fuulduraatti qaamaanis faayinaansiinis bira dhaabbatee masaraa hawwinu san biyya hawwinu san Oromiyaa hawwinu san kan akka qabatu goonu mataa keenya nama biraan eegin ana ati isini isaan nuti kana jechuudha nama biraatti harka qabuun hara biraa oofuun dogongora kanaaf qabsoo siigaltee hegereen ummata Oromoo haalli siigaltee TPLF qabsoon TPLF godhaa jirtu Oromoon siigaltee qabsoo isaan godhaa jiran tun Oromoo kaasuu qabdi Oromoon haasoyteetuma caljattee galtee rafuun qabdu dhumti booddeen siigaltee qabsoon TPLF godhaa jirtu tilmaamuutu barbaachisa hawuutu barbaachisaatiis atis kaasee humna godhattee finfinnee qabuutu barbaachisa kanaaf barbaachisa obboleessoo kana wanni siigaltees gubbaa nama akkanatti lallabnuuf waa wayiifi miti takka as gubbatti maallaqa qarshii fudhachuufi miti wanni akkana jennuuf hayyoota Oromoo ka siigaltee qabsoo qindeessee ummata kanaaf tarsiimoo baasee kallattii ummata keenya agarsiisee qabsoo Oromootii fi bilisummaa Oromoo akka fidan godhuu dadhabuututu as gubbaan nu baasee nu odeessisa as gubbaa akka haasoynu nu godhe silaa hayyoonni Oromoo hayyoota akka qabu taate arraan tana siigaltee as gubbaa baanee waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee oboo gargaaraa qaanyiidha nurraa qaanyii guddaadha beeke hedduu qaanyiidha silaatun siigaltee wooma godhanii Oromoo miliyoona 60 tana keessa especially warri biyya alaa jiru kun qabsoo tanaaf waan barbaachisu siigaltee ummata keenya ka biyyaatii wajjin walitti qindeessee hayyuun Oromoo walitti qindeessee ummanni biyya alaa jiru silaa'u siigaltee ummata deemee gaara seenuu miti
ummata biyya keessa jiru waliin qindeessanii qabsoo tana faayinaansiidhaan isaan cinaa dhaabbatanii warri biyya keessaatis warri gabrummaan sii galtee itti hammaachaa jirtus akkasitti woboo cinaa dhaabbatanii mootummaa ifiifuu qarqara sii galtee hallayyaa gubbaa jirtu tana akkasuma gad darbanii cabsuun ni danda'ama. Kanaaf hayyoonni Oromoo waan kana qindeessaa itti deemaa carraan nuti qabnu carraan ummanni keenya qabu yaaboo waan hedduu nama yaachisaati. Haalli amma biyya keessa jirulleen waan hedduu nama yaachisaati. Qabsoon TPLF godhaa jirtulleen waan hedduu nama yaachisaati. Sigaltee waan TPLF oofaa jirtu biyya isiin to'achaa jirtu irraa bariitii atis woboo gargaaree woboo cinaa dhaabbadhu Oromoon sigaltee hundi hidhattee mootummaa kana xumura godhuutu barbaachisa. Xumura godhuu barbaachisa. Seenaa odeessina nuti. Seenaa dalaguu dhiifne. Mee kanaaf namni yaada qabdu hoo jiraatte mee? Dimokiraasiidha. Yaadoo qabaattan. Warri shaataa kan lakkisallee hoo jiraate mee? Warri bilisiginnaa jedhu. Carraan hin kannaaf. Joonuma dandeettii haasawanii as gubbatti haasawanii waa namaa ibsu. Waa namaa ibsuu kan dandan taate haa dhufanii mee? Warra bilisiginnaa. Afaanuu jechuun nama qaanfachiisa. Warri bilisiginnaa jiraatan chaansii isiniif hin kanna. Mee isinoo hegereen teessan maal akka taate as gubbatti mee eessa akka seentanii fi eessa baqachuuf akka deemtan ifa akka nuu gootame. Mee warri jirtan bilisiginnaa bichaan barbaada. Amman nationalist jiru obbo Mul'ata. Obbo Mul'ataa osoo jiraattan chaansii isiniif hin kanna. Taayyee bareedaa hoo jiraates taayyee danda'a. Yoo jiraatan hayyee ka jarri silaawoo beektaa ummata Oromoo miskiina irratti dargaggoo miskiina tumuu ajjeesuu dura ba'anii sigaltee ajandaa tortoraa irratti haasawuu malee warri bilisiginnaa kun sigaltee haasawa bareedaa fi haasawa nama baratee haasawa gaarii dubbachuu hin beeytanii isin beeyna. Isin wanni isin beeytan haasawni keessan Oromoon akka duutu irratti haasawuu Oromoo biyya ariisisuu irratti Oromoo eenyummaa si xiqqeessuu irratti kana warri sigaltee badhaasa akka addunyaatti nama isinii kan hin beeynu kana waan sigaltee saba kanaa ta'u haasawuun beeytan konfidensiin qabdan sammuun qabdan beekumsan qabdan warra sigaltee ergamuudhaaf karoora baafatu. Warri bilisiginnaa ergamuudhaaf diinaaf ergamuuf karoora baafattan. Oromoo diina jala qabdanii gabroomsuudhaaf karoora baaftan. Dargaggoo Oromoo qeeroo Oromoo ajjeesuudhaaf karoora baaftan. Oromoo hanqam takkaa hidhuu qabnaa irratti diinaa wajjin taanee karoora baaftan. Isin sigaltee hoolayyii akkanaati. Hoolayyii. Kanaaf isinit dhiyaatte. Amma bakka itti baqattan hin qabdan. Finfinnee jala geessee jirti oboon. Mee eessa seentan yaa'u? Eessa seentan mee? Leedara keessan qarshii 150 olii qabadhaatiti. Boorsaa keessan kasii galtee qomarra kaattanii cinaa tokkotti akkanii jallatee deemu sun qabadhaati gaa bakka seentan isiniif beeka har'a. Bakka seentan isiniif beeka. Nama gaddisiiftan. Biyya takkatti illee baqachuu hin dandeessan. Jenosaayidii gaggeessitanii uummata irratti baqachuu hin dandeessu biyya takkatti. Biyya takka siigaltee baqattummaa gaafachuu hin dandeessan. Duraan siigaltee Gondarii fi kana baqachuudhaaf yaaddanii ichiinillee qabamte Walloo fi
qimaantii fi agaw qabachuuniif sanillee qabachuuniif dachii yoo seentan warri dachii jiru sii galtee qabsaa'onni dachii jiru isin ariyan woo dachii seenneettaniis warri bakka dhugaa jiru jaarraa abbaa gadaa elamoo qulxuu hundinuu sii galtee waaqa guutuutii fi taaddasee birruu woo lafa jala seenneettanillee lafa jalaa isin ariyan mee isa seentan mee samiin seenneettan samii seenuu hin dandeessan carraan keessan hedduu nama gaddisiisa lafa harkachuu jecha mana fudhachuu jecha karoora ummata kee karoora ajjeesuu ummata keetirra baaftee diinaan ummata kee ajjeesaa jirta nama gaddisiifta hedduu nama gaddisiifta wallaahi kanaaf an kanumaan jechuu barbaada ammoo akka waliigalaatti wannin jechuu barbaadu yeroon arraan tanaa yeroo murteessituu yeroo teenyee seenaa odeessinuu miti arraa yeroo arraan tanaa yeroo ummata keenya baraaru yeroo sii galtee gabrummaa ummata keenyarra jirtu tana xumura itti goonu yeroo woboo gargaarree diina keenya itti cabsinu yeroo dhalli oromoo hundinuu hidhattee mootummaa kana firraa cabsitu mootummaa kuftee jirtu tana yeroon arra jirru yeroon rafnuu miti akkuma Juwaar jeessan ija takka cufadhaa ija takka yeroon amma yeroon oromoo sii galtee halkanii guyyaa dhaabbattee qabsoosiitii fi wareegama kafaluu of qophaa'uu qabdu yeroon ta'arraa tana kanaaf ummanni oromoo keessaa fi ala jirtan yaa ummata keenya arraan tana sii galtee mootummaan kun kufee jira mootummaan kun qarqara kufaarra ga'ee jira mootummaan kun hara hundaanuu dhabamaa jira ummanni keenya ka biyya keessa jiru dargaggoon keenya ka'aa sii galtee woboo cinaa dhaabbadha woboo cinaa dhaabbadha mootummaa kana xumuratti godha warri biyya alaa jirtan mee xiqquma yaada yeroon arra jirru tun haalli sii galtee biyya keessa jiru kun maali ja'a xiqqoo yaada arraan tana sii galtee mana kee teessee ijoollee teetii wajji bashannantee bakka bashannanaa yeroon ati ijoollee tee geessituu miti arraan tana wareegama itti kafaluu qabda jechuun maallaqni kee wareegama kafaluu qaba waan duraan fadhii teeta guuttatu san dhiisii arra woboo gargaare ummata oromoo ka gabrummaa hamtuu keessa jiru kana ka rakkachaa jiru kana gabrummaa jalaa akka ba'an godhe baasi maallaqa kee maallaqa osoo hin baafne meeqaa du'e osuma sii galtee akkaawuntii keessatti oleegu osuma oleegu nama isaallee osoo hin gargaarre meeqaa biraa kute osuma oleegu masgida gargaare osoo jaanii osuma oleegu meeqaa biraa kute nama kee gargaare hiyyeessa gargaare osoo jaanii maallaqa isaa osuma akkaawuntii keessa oleegu meeqaa du'e maallaqa keetiin seenaa dalage maallaqa keetiin rakkoo ummata keetii hara dandeessuuf furuudhaaf tattaafadhu yeroon amma sii galtee tattaafatan yeroon arraan tana sii galtee kanii waan dandeenyuun woboo cinaa dhaabbannee ummata keenya gabrummaa hamtuu keessaa yeroon itti baafnu amma jechuudha kanaaf ummanni keenya warri biyya alaa jirtan ispeeshaalii if quba qabaadha seenaan odeessina haa seenaa dalagaa wanni nu baasaa kana qofa dhiphachuu qabdan rakkachuu qabdan haalli amma jiru kun isin yaachisuu qaba yoo sii galtee akka namaa akka yaaddu taata kanaaf dhimma kana hatattamaan sii galtee itti yaaduun barbaachisaadha wareegama kafaluun barbaachisaadha ummata keenya miskiina arraas
qabsoo ijoolleen Oromoo harka qullaa mootummaa kana fiddee irra wareegamtee namichi sii galtee biltsiginnaa kun karaa biraa qabsoo Oromoo jijjiirama uummata Oromoo gabrummaa hamtuu keessa naqee ammaas carraan Oromoo maal akka ta'u waanuma harkaa jirru kana jechuudha. Oromoon sii galtee bara dhufaa dabra qabsuma gabrummaaf akka waan uummata dhalateetti uummata keenyicha keessa gabrummaa hamtuu keessa naquun hin barbaachisu. Oromoo hani uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasu anaa fi ati of qopheessitu barbaachisa. Wareegama haa kafallu. Goonni kana goota wareegama kafalee qabsoo isaa haasa'u ta'uu qabna jechuudha. Hani wareegama kafalee humnaanis hara hundaan qabsoo isaa gargaaree wareegama kafalu kan qabsoo irraa illee haasa'u goonni kana ka qabsoon gargaara ka ifin gargaara ka bakka shaayii dhaqeetuma qabsoo Oromoo tana xiqqeessu kanan barbaannu. Atiis warruma biltsiginnaa kana biltsiginnaa wajjii zaabamtaa jechuudha. Herrega biltsiginnaa keessirta. Jalaa ba'uu hin dandeessu. Kanaaf yeroo arraan tanaa uummanni keenya uummata keenya ka gabrummaa keessa jiru mootummaa kuuftee qarqarra jirtu kana xumura kan itti godhu qabu uummata keenya hayyoota Oromooti. Hayyoonni keenyaas dammeeyxanii of qopheessuutu barbaachisaa. Tarsiimoo yeroo gabaabaa keessatti tarsiimoo baaftanii qabsoo teenya gara fuulduraa oofuutu barbaachisaa. Silaa'uu warra biltsiginnaa wanni jennuun hin jiru. Amma walakkaa jirra. Isaan isaa kudha takka jirra waan jennuun hin jiru. Isaan dachii seenanis dachiin sii galtee qabsaa'ota dhumeetu isaan dachii keessaa isaan baasa. Samii seenuu hin danda'anii biyya ollaatti baqachuu hin danda'anii kun silaa'uu sii galtee ifuma qopheessu walajiin sii galtee du'aaf qopheessuudha. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa. Yoo carraa namaan kan nuuf jiraate isiniifin kannaa yoo jiraattan kanaaf fayyaataa galatoomaa. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Finfinnee ka qabu woboodha. Abbaan tokkolleen Finfinnee qabuu hin danda'u. TPLF Finfinnee qabuu hin danda'u. Uummata Oromoo wobootu qaba. Jaalmaroo qaba. Kana sii galtee koonfidansiin jenna nuti. Koonfidansiidhaan sii galtee sodaa tokko hin qabnu nuti sii galtee kan Finfinnee qabuu taa'u wobo. Feetu mataan si haa dhukkubu miimoo wanti kee mataan kee haa dhowu. Hayi feetu sii galtee fooqirra jiraattus bishaan bira jiraattus iffannis takka ittiif darbe. Finfinnee ka qabuu taa'u woboodha. Manaamni ati hiikattee sii galtee TPLFiitu Finfinnee qabattee abjuun ati waan taate siin milkooytu. Ati sii galtee abjuma laale. Oromoon abjuu bira kuttee jirti. Warri sabaaf laalatu abdii bira kuttee jira. Hojiidhaanii agarsiisaa jiranii jechuudha. Injifannoon teenya. Masaraa sanis amma nuti wanni yaadaa jiru beektaa maal? Amma TPLF sii galtee karaa Affariin dhuftee akkana jechaa jirtanii. Nuti wanni tarsiimoo sii galtee wanni yaadaa jirru masaraa san diinee bakka tamitti masaraa bareedduu Oromoon jaaruu qabdi irratti yaadaa jira. Kana yaadaa jira. Masaraa bareedduu sii galtee masaraa falaa san dhiifnee jiti masaraa bilaa jaaruudhaaf karoora baafachaa jira. Jechuudha. Masaraa bareedduu tani sii galtee uummata Oromoo shuruuf kooytu. Tani mirga sabaaf sablammootaa eeddu. Tan namni hundi itti walqixaa masaraa akkasii sii galtee jaaruudhaaf karoora baafnee itti deemaa jira. Waan akkasii yaadaa jira. Hanagaa. Akkasii. Mee carraa hoo jiraatame. Daqiiqa lama akkana mee hoo jiraatame. Kanaaf gaa waa hedduu haasofnee wanni guddaan sii galtee
numatti dhagaameeti haala Oromoon keessa jirtuu fi qabsoon Oromoo keessa jirtuu fi ummata keenya si galtee kan haasa'u malee waa godhuu hin feene haasa'u qabsoo haasa'u malee qabsa gargaaruu kan feene hayyoota Oromoo katarsiimoo baasuun beeni kan waa'ee seenaa odeessu kanaatutu as gubbatti nu ol baase kanaaf haraaraa waa haasa'uu illee qabnu haraaraa miti jechuun wal hubachiisuuf namni si galtee hayyoota hedduu jira as keessa illee hayyoota hedduu jira beeta kanaaf waan ummata sanirra beeynee haasa'u miti waluma yaadachiifnee si galtee waan kana nama keenya bira haadha qabduuf kanaaf gaa antanumaan jechuu barbaadaa silaa'uu beeta waniin nan dubbadhe waan sirriiti niin dogongore waniin hin jee si galtee wanna jiru jiru yooni wanna taate haasawni kiyya kaniin haasawu kun warra si galtee hoolayyii birxiqinnaa biratti waan dogongoraati warra rakkoon ummata Oromoo yaachuftu biratti waan sirriiti kanaaf galatoomaa fayyaadaa baay'ee